أكم جرتن كم ينتظر وتطر ميا ميديا نتورك دوجو ساعتي كنا فكم نيري هندسة التمنا عن محمد فنتالتيم مسين صوتا في هوغنتون كافا أو هيد الراهي كمان إبسا باسنين حالوتا دبرني في غير لالجسي يارغم يوكان ستيتمنتي إبساتن كيستيم أكرون فتستيم أكر آبات كابسو كرانا غيا جيسا توريتي ففودن مرغوم متورموت في كان سبا في سبلا موت بيا كانت أقوم سوف أكا هجنم إرى ديبني سنف مركاني سوبربان نجراني جروم باتيكو سدب بور أمجي تربركم لما في ديقدمي لما هيد الرا بهو كم مركاني سن هدام تونيم سياسام أجيجا آرتستي كي يقالي هجالو هندي ست أنسي هدان نورت راوتميم كوتمان قوتو تبورا سياسة راكم مدجران غاقم سياسة بيتي كيست فيم بلا هما باتي وان كرسدن دبران كيس مدتم of دوبا ديب أنيس الرئيسوف يرون إسا باقي برفتون إسا وان ولا مغافتشي سنك بخان جرم ياد قمين هدام توتم سياسة هي كمان كان هاتو مليم hammamu dippatus badin birah akain umamnim hambisu nagayaf tasgabbi debsani dugomsu hawasaf ummatota walit tararsu fi biyyati debsani jaruraf carran nijra jenne aman najadan Udah kenyataan raja boti gada karrayu tu tagada micille hordofun golin sawasa karrayu ratsra watamajirum daran hamma chajrachun himamem namota diddami sadan mojot cidaman kesa manguddon jilobo rayu jadamu rebicha polisatin yo jefamu namonni jahi kamanitran waiti ammamo namota jahi kamani fi namota laman gafa jecha sukanesan surra watamilkani bansan fida jechun uran biltagna wasa karrayu gola jirachu jirachun oromia media ni torkitmanirum kana karra watajiran ergama da ararsa mardasa kan taim taddale diriirsa yookaan bulchaa aanaa Fantaalleem duraanii daggafa alamu nama jedhamu kantiibaa magaalaa mataa haraa fi bulchaa aanaa nama Kaliil Gadaa jedhamu tahuu qaamonni dhimmichatti dhiheenyan hordofaa jiran saaxilanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti waraanni bilxiginnaa dubartii ulfaajjeessu ni himamem aanaa daannoo gandaa hancabbii baddeessoo jedhamutu hixata kaleessaa gaafa ammajjii 2022 waraanni bilxiginnaa dubartii ulfaadde birqee kabbabaa jedhamtu maqaa shanii wajjin hidhata qabda jedhuun ajjeesuu jiraachonni himan adde birqee kabbabaa kan ajjeesan nyaata hojjettee bosonatti waraana bilisummaa oromootiif geessiti sababa jedhu yoo ta'u isiin garuu oromoo taatee dhalachuun alatti hirmaannaa siyaasaa kamirraahuu alaba ta'uudha wayimminni kan odeeffate. والإبدان إثيوبيا كيستم أديم تجرو فرمات نجا أكارجتوف بريزيدنتين يونايتد ستيت جو بايدن منستر مومي إثيوبيا بيامر ولين بالبلان حاسة وساني واجري بريزيدنتي أمريكا وايت هاوس فومسيم President Joe Biden he kamunog gantoota siyaasaa tarkaanfiidansaa ta'uu isaa kaasuun rakkoon biyyattii mariin akka furamu dhaamanii jirum haleellaa diroonii fi gaagama lubbuu lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru ammoo daran yaaddoo kan ibsan bulchaan Ameerikaa bulchiinsi Abiy Ahmad dhimma kana akka furu dhaamanii fi jiru. Minnesota ana arfaffa bakka bu'uun Kongiresii Ameerikaaf kan dorgomaa jirtu Amaanee Badhaasoo milkaa'aa jiraachuu The Intercept gabaaseem dhalattuun Oromoo yeroo jalqabaatiif filannoo Kongiresii Ameerikaa bara 2022 fiigaa jirtu Amaanee Badhaasoo mallaqa dorgomichaaf barbaachisu $300,000 ol sassaabuun imala milkaa'ina irra jiraachuu isii gabaafamee jira. Sochiin Amaanee Badhaasoo taasisaa jirtu waggoota 21f miseensa paartii Dimokiraatii kan taate Riippablikaan Beetii Maakaalom kan Kongireesiif dorgomaa jirtuuf qormaata guddaa taate jedhamaa kan jiru yoo ta'u dhalattuun Somaaliyaa Riippablikaan Ilhaan Umar yaada Amaanee Badhaasoo ilaalchisee kenniteen namoota hanga amma naqunnaman keessa Amaanee Badhaasoo dinqisiifamtuudha jette. Gaazexeessitoonni Aljeeriyaa Kaameruunittim sibiila qara qabuun waraanamanii saamaman gaazexeessonni Aljeeriyaa sadi kanneen maqaan isaanii Ismaa'il Amokraane Mahadi Dhaki fi Muhammad Assani jedhaman Kameruun magaalaa Douala keessatti dhiheenya hoteela isaaniitti waraanamanii qabeenyi isaanii saamame. Gabaasan BBC irraa arganne akka addeessutti waldaan kubbaa miilaa Aljeeriyaa gaazexeessitoonni kunneen taphoota waancaa Afrikaa gabaasuuf Kaameruunitti imaluuf garee yakkaan haleelamanii mallaqni bilbillee fi paaspoortiin isaanii saamamuu ibseem. Taphataan cimaan Aljeeriyaa Ismaa'il Bennaakar ergaa Tiwiitara isaa gubbatti maxxanseen onneen keenya si waliin jira jechuun jajjabeessee jira. Ijoo keenya xumuraatiin badhaafamtuu Noobeelii nageenyaa Aung San Suu Kyi irratti manni murtii Myanmar hidhaa dabalataa biroo waggaa 4 murteesse.
manguddon ganna torbaatamii afuriiton meeshaalee communication work talks jedhaman alaa galchuu fi seeraan ala qabachuun akkasumas qajeelfama COVID-19 cabsuun himatamtee turte. Paartiin adde Saansuukii sadaasa 2020 erga filannoo adeemsifamee mo'attee booda waraana biyyattii ji'a gurraandhalaa 2021 aangoo biyyattii qabate. Ergasiis waraana biyyattii ammoo sagaleen filattoota waliin dhahameera jechuun himatama. Himata irratti baname kanas miidiyaaleen idil addunyaa hedduun gabaasaa turanii jiru. Ijoon keenya kana fakkaata babal'ina oduu keenya idilee keessaa argattu fayyaa ta'a.